Kooriyaa kaabaa keessatti amantiin kamiyyuu dhorkaadha. Rabbi jira jechuunis nama adabsiisa. Biyya Kooriyaa kaabaa keessatti dhiirri tokko waa'ee jaalalaa kan dubbachuu danda'u shamarree fuudhuu danda'u tokko qofaatti. Takka haasa'ee dhiisnaan carraa shamarree adda biraa fuuchuun akka seera biyyattiitti nama adabsiisa. Hashama akkam jirtu maatii yuutuubii keenya. Wantoota ajaa'ibsiisoo Kooriyaa kaabaa keessatti raawwatan adda biraa dhaga'uuf aga xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isin beeksisna. Kooriyaa kaabaa keessatti akkuma gubbaatti dubbanne amantii kamiyyuu hordofuun dhorkaadha. Rabbi jira jechuunis nama adabsiisa. Poolisii tiraafikii dubaraa qofaatu jira. Dhiirri poolisii tiraafikaa ta'uu hin danda'u. Filannoon biyyoolessaa kan geggeeffamu marsaa waggaa 5ti. Garuu kaardiin filannoo maqaa nama tokko qofaa qaba. Kooriyaa kaabaa keessatti namni tokko yakka hojjetee hanga dhaloota sadaffaa fi maatiin hunduu itti gaafatamu. Namni kamiyyuu rifeensa isaa akkaataa mootummaan eeyyamuun qofa sirreeffata. Akka keenyaatti takka firiizii yoo barbaade ammoo goofaree filatee deemuun irra hin jiru. Akkasumas akka mootummaa biyya sana bulchuutti namni rifeensa mataa isaa sirreeffate adabbii cimaan kan itti murtaa'u ta'a. Akkaataa pirezidaantiin biyya sanii uffatutti ta'e akka inni itti rifeensa sirreeffatutti sirreeffachuunis taasuma hin danda'amu. Konkolaataa fi Kompiitara bitachuuf mootummaarraa eeyyama argachuu qaba. Akka biyyattiitti televezyiyoona 3 qofaatu jira. Innis dhaabbata mootummaa iddoo 3 qofaa keessatti argama. Kaalaandariin biyya Kooriyaa kaabaa 1912 yeroo mootiin isaanii Kim Sung lammaffaa dhalate kaasanii lakkaa'u. Isaan amma bara 109 keessa jiru jechuudha. Dhiirri tokko durba waliin waa'ee jaalalaa kan inni haasa'uu danda'u yookaan ishee fuudhu ta'e qofaadha malee takka waliin haasa'ee yoo dhiise immoo kan biraa fuudhuun tasuma hin danda'amu. Isheedhuma jalqaba jaallate haasofsiisee fuudhuu qaba jechuudha. Gara biyya keenyaatti fidaati tilmaamaa. Gaafa guyyaa cidha isaanii immoo bakka awwaalcha Kim Sung lammaffaa daawwachuun dirqamadha. Kooriyaa kaabaa keessatti akka biyyoota kaanii taaksii fi gibirri uummatarraa hin funaanamu. Uummanni biyya sanaa ofiif beekaniitu kan hojjetan irraa galii mootummaadhaaf galchu. Yeroo mucaan tokko dhalatu maqaa isaa maqaa pirezidaantii isaanii baasuun hin danda'amu. Yoo osoo pirezidaantiin isaanii muudameen dura baasaniif ta'e maatiin maqaa mucichaa jijjiiruuf dirqamu. Cal jedhan inni maqaa moggaasan biyya sanatti abadan hin hojjetu. Biyya Kooriyaa kaabaa rakkoo humna ibsaa waan qabduuf yeroo hunda akka guutummaa biyyattiitti iddoo murtaa'e irraa kan hafe halkan ibsaan hin jiru. Maatiin ijoollee barsiifachuuf gara mana barumsaa ergu taa'umsa irra taa'u wajjin erguu qabu. Biyya Kooriyaa keessatti dhiirris ta'ee durbi waa'ee wayyaa bobboccoqamaa uffachuun hin danda'amu. Dhiirri surree baay'ee dhiphaa uffachuun hin danda'u. Durbis uffannaa isheetiin safuu biyya sanaa eeguu qabdi. Akkasitti qullaa deemuudhaaf gaan kun achi hin jiru. Biyyattii keessatti qaama miidhamaan mirga lubbuudhaan jiraachuu hin qabu. Magaalaa guddittii Pyongyang keessatti nama eeyyamameef qofaatu jiraachuu danda'a. Kana jechuun magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu mootummaarraa eeyyama argachuu qabda jechaadha. Biyya Kooriyaa kaabaa keessatti humni nama baratee parsantaa 100. Mucaan tokko dhalatee waggaa 5tti gara mana barumsaa dhaquu qaba. Hin taane taanaan maatiin isaa adabbii hidhaa adabamu. Akka asitti ijoolleen waggaa 10 mana barumsaatti hin argamne. Kana Kooriyaa kaabaa kun garuu hin jiru. Kooriyaa kaabaa durbas ta'ee dhiirri umurii waggaa 15 irratti raayyaa ittisa biyyaarraa barumsa loltummaa dirqama isaa fudhachuu eegala. Kana jechuun kan waggaa 15 olii hundi loltuu loluuf qophaa'ee taa'udha jechuudha. Namni biyya sana keessa jiraatu hundumtuu raadiyoo bitachuun dirqamadha. Kan isin dhibu immoo raadiyoon biyyattii halkanis ta'e guyyaa sagalee hir'isuu malee dhaamsuun hin danda'amu. Pirezidaantiin isaanii amma Kim Jong Un jedhama. Uummanni biyyattiis nama baay'ee jaallatuu fi akka karaa amantaatiin isa deeggarudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Sagaleen olii qaadidaati. Siinaan Entertainment. Entertainment Silver.